Akkaataa Feesbuukaa fi Waasappii keessan isteeppii baay'ee salphaa ta'een walitti hidhatuu dandeessan. Feesbuukni seetiingii haaraa baay'ee faayidaa guddaa qabu tokko nuuf gadi dhiisee jira. Itti fayyadamaa viidiyoo kana hanga dhumatti daawwadhaa. Keessafuu namoonni Feesbuuk keessan lakkoofsan banatan jechuudha. Yoo lakkoofsileen isin jalaa cufame akkasumallee imeelileen isin jalaa cufame yeroo lakkoofsi keessan cufametti Waasappii keessan irratti kallattiin koodii isiniif erguu danda'a jechuudha Feesbuukni keessan. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Aga dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatuu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u. Amaanaa online dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duubaan gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 56261 Duwwaa 732 haloo jechuu ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp Duwwaa 5838742993 WhatsApp irratti haloo jechuu ni dandeessu. Amaanaa online. Akkuma beeksisa irratti argaa turtan namoonni gara biyya Saawudii irraa birrii ergatuu barbaadan salphumatti lakkoofsa asirratti argitan kanaan ergatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Tole gara toopika isiniif qabadhee dhufetti isin dabarsa. Salphumatti WhatsAppii keenyaa fi Facebook keenya akkaataa walitti hidhatuu itti dandeenyu jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een isiniin argisiisaa jechuudha. Kana sirreeffatuuf jalqaba irratti Facebook keenya keessa seenaa jechuudha. Facebookni isa kana irratti cuqaasnee keessa seenaa. Facebook keessan keessa eega seentanii jechuudha. Daawwattoota haala kanaan isiniif bana asirratti bakka profaayila keessanii kanarratti kilik godhuun gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Seetingii baay'ee faayidaa guddaa qabu tokko nuuf gadhiisee jechuudha. Mallattoo seetingii gubbaa kana jirti irratti kilik godhuudhaan gara fuulduraa ni deemtu jechuudha. Sana boodan ammallee haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Isteeppiiwwan adda addaa asirra jiru jechuudha. Kan asirra jiru kana baay'ina isaa isin barsiisee ture waan hafellee gara fuulduratti isinin barsiisee jechuudha. Daawwattoota kiyya sirriitti na hordofaa. Asirra eega dhuftanii jechuudha. Suuta jettanii ol harkistuu jechuudha. Daawwattoota kiyya waa baay'ee dhagaawwanni haaraan kan inni fide jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti illee private check up ka jedhu kanallee jechuudha. Amma gadhiisee jechuudha Facebookni jechuudha. Seetingiilee asirratti amma seetingiilee lamaatu jira jechuudha. Lamaan kana haaraa kan gadhiisee jechuudha. Isallee gara fuulduratti isin barsiisaa jechuudha. Baay'ee faayidaa guddaa qaba. Kanarra isiniif qabadhee dhufe immoo oluma harkistan jechuudha. Fakkeenyaaf seetingiin kun haarayaa jechuudha. Amma gadhiifame namoonni Facebookni keessa seetingii kana isiniif hin fidin pilaastorii irra seenatti update godhadhaa Facebook keessan haara'oomsaa jechuudha. Asirratti gadi buutanii WhatsApp tajetu ni argattu jechuudha. Jala kanatti ifaa miti daawwattoota kiyya isiniif mul'ataa jira. Mallattoo WhatsApp tana ni argattu. WhatsApp tajetu tanarratti kilik godhuudhaan gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana boodan haala kana fuula kana qabatee isinii dhufa. Connect WhatsApp to Facebook nuun jedhaa jechuudha. Facebook fi WhatsApp keenya jechuudha akka walirratti hiinu yookaan walirratti connect godhuuf deemnu nu gaafataa jechuudha. Jala kanarratti illee maal nuun jedhaa enter the WhatsApp number for Oroman. Oroman kan fakkeenyaaf maqaa Facebook iyyaati isinillee haaluma kana maqaa Facebook keessanii isiniif kaa'aa jechuudha. Then check your WhatsApp message for a confirmation code nuun jedhaa jechuudha. Kana jechuun WhatsApp keetirratti message siif erginaa cheekii godhii nuun jedha jechuudha. Koodii fakkeenyaaf confirmation koodii jechuudha. Achirratti nuuf erga verification koodii achirraa fudhannee itti guuttannaa jechuudha. Lakkoofsa WhatsApp keenya banannee isa sirrii asirratti akka guunnu nu gaafataa jechuudha. So asirratti gadi buutanii jechuudha enter WhatsApp number nuun jedha. Asirratti itti guutuu jechuudha. Lakkoofsa WhatsApp keessaniin banattan osoo hin dogongorin jechuudha. Ka WhatsApp illee dalagaa jiru jechuudha. Daawwattoota kiyyaa itti guutuu kunoo anamma itti guutaatiin jira jechuudha. Daawwattoota kiyyaa haala kanaan eega itti guutanii xumurtanii lakkoofsa keessan itti guutanii xumurtanii jala kanatti send to code WhatsApp nuun jedha jechuudha. Gara WhatsAppitti koodii siif erginaa nuun jedha jechuudha. Eeyyee jennaan jechuudha. WhatsApp keenya irratti akka koodii nu erguu barbaanna waan ta'eef jechuudha. Kilik gootuu jechuudha asirratti yeroo isin asirratti cuqaastan daawwattoota kiyyaa anamma kiyyaa kunoo gubbaa kanarraa koodii na ergee jira. WhatsApp keessa seennee ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif yoo dura seentan gara Google Chrome keessanii isin fudhata. Google Chrome keessanii raayessa isin geessa jechuudha. Kallattimaan gara WhatsApp keessanii keessa isin dabarsa. Isin yeroo inni kara Google Chrome isin fudhate waan tokko hin gootan ustaniituma calliftanii eeddanii jechuudha. Kallattimaan WhatsApp keessanitti isin dabarsaa jechuudha. Maybe namoota tokko yoo akkanallee isin naqe rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Ustaniituma eeddan hanga inni
WhatsApp keessan keessa isin galchu yoo lakkoofsa WhatsApp keessan lakkoofsan qollofattan isin gaafata lakkoofsi inni isin gaafatu PIN yeroo isin gaafate kabiraa hin sa'in akkanuma isin WhatsApp keessaniin qollofattan yoo ashaaraa harkaallee ittiin qollofattanii jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha. Check your WhatsApp for confirmation code. Enter the code is the WhatsApp message sent to jedhe lakkoofsa keenya asitti nuuf kaaya kan nu WhatsApp keenyan qabnu sanii jechuudha. To finish connecting your WhatsApp account nuun jedha jechuudha. Amma asirratti jechuudha WhatsApp kan keetirratti confirmation code siif erginee jira. WhatsApp kee cheekii godhii nuun jedha jechuudha. Lakkoofsa keenyallee as nuuf kaayee jira jechuudha. Eega koodii sanachirraa fudhatanii akka xumuramus connect walirratti akka ta'u nutti himaa jira jechuudha. So amma maal godha jechuudha. Jala kanatti illee filannoo adda addaa nuuf kenna jechuudha. WhatsApp keenya keessa deemneeti kallattii maan WhatsApp keenya keessa koodii kana fudhannee dhufne jechuudha. Koodii amma inni nuuf erge kana jechuudha. Lakkoofsarraa miti kan isin deemuu qabdan gara WhatsApp lakkoofsa kanaan banattanii jechuudha. Daawwattoota kiyya akkam jedhee akka inni nu dhufullee hin argina jechuudha. Yoo koodii sun isinii dhufuu baate maal gootanii irra deebii nu ergii jettanii asirratti send code again jettanii haala kanaan asirra cuqaastanii gara fuulduratti deemtanii kallattiin isiniif deebisaa jechuudha. An amma WhatsApp irratti naaf ergee jira waan ta'eef kunooti WhatsAppin kiyya. WhatsApp irratti yeroon cuqaasu haala kanaan naa dhufe kunoo amma gubbaa kanarratti jechuudha. Ani irra deddeebi'ee waan yaaleef yeroo sadii walirra naaf ergee jechuudha. Daawwattoota kiyya Facebook business jedhee haala kanaan naa dhufaa jechuudha. Kilik irratti goonaa jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodaan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Amma asirratti maal gootanii koodii kana koopii godhattu jechuudha. Kunoo lakkoofsa koodii keenya asirratti jalqaba irratti nu kaa'ee jechuudha. Is your Facebook confirmation code nuun jedha jechuudha. Kanaafuu amma kuni keessa waan ta'eef jechuudha koodii keessan kan reefu gama isinitti ergitasanii asirratti isiniif ergee jechuudha. So amma maal goona koodii kana quba keessaniin gadi qabdanii koopii godhatanii jechuudha. Yookaan barreeffamni kun hundinuu akka waliin koopii isinirraa hin taaneef jechuudha. Yeroo keessan qusatuuf maal gootanii asuma keessa barreeffattanii jechuudha. Koodii afuran tananii barreeffattanii jechuudha. Koodii 5 isiniif kenna 5 barreeffattanii anama fudhadhee waan jiruuf Facebook kiyya keessatti deebi'aa jechuudha. Iddoo reefuu sanitti jechuudha. Amma asirratti koopii godhee waan dhufeef jechuudha. Kunoo jala kana jirti irratti cuqaasaa ofii isaatiin kunoo automaatikaalii haala isin argitan kanaan fudhatee jira jechuudha. Sana boodan haala kana raayitii isinii godha your account are connected nuun jedha jechuudha. Daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha raayitii kana eega isinii godhe boodan dan iddoon jettu jala kana jirti dan gootu jechuudha. By the way asirratti waan tokko adda baasee isinitti himuu qabu koodiin kun sakandii daqiiqaa tokko qofaaf jechuudha kan isiniif dalaguu danda'u. Daqiiqaa tokko boodan yoo isin turtanii itti galchitan jechuudha isiniif hin fudhatu jechuudha kabiraa haaraa yoo itti ergisiiftanii malee. So kanaafuu maal godhuu qabdanii daqiiqaa tokko keessatti sakandii 60 keessatti koodii yeroo inni isiniif erge daftanii WhatsApp keessa seentanii fudhattanii koodii san dhuftanii asitti guutuu qabdan jechuudha. Sakandii 60 qofa daqiiqaa takka qofa isiniif kennaa jechuudha. Dhuma irratti gadi buutanii dan tajettu tun ni jirti dan gootu jechuudha. Sana boodan haala kanaan jechuudha lakkoofsi WhatsApp keessanii kunoo asirratti set as primer nuun jedhee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya fakkeenyaaf kan primer hin ta'in jechuudha gubbaa kanarratti haala kanaan isiniif kaayaa jechuudha. Kana fakkeenyaaf kanaan duraan irratti guutee primer hin goone jechuudha. Kan fakkeenyaaf koodiin akka irratti naaf ergamu wanni hundinuu akka irratti naaf ergamu kan godhadhe jala kanatti kunoo set as primer ka jedhu kana jechuudha. Isa kana irraa gubuu yoo barbaadan jechuudha remove tajettu fuuldura jirti remove gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti lakkoofsa kana irraa gubuuf shuriidha nuun jedha jechuudha. Kun asirratti haala isin argitan kanaan are you sure you want to remove number nuun jedha lakkoofsa fuulduratti nuuf kaa'etti jechuudha. Kanaafu remove jennaani jechuudha. Remove inas jirti remove tananii cuqaasna. Sana boodan lakkoofsi WhatsApp irratti duraan nu guunne sun guututti irraa gubataa jechuudha. Kan primer hin ta'in jechuudha kan hin barbaanne san irraa gubaa jira jechuudha. Nama gatii irraa gubuu hin barbaadaniif duuba deebi'aa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf lakkoofsa birallee irratti guuttatu barbaadan gubbaa kana irratti kunoo asirratti maal nuun jedha connect another number ka jedhu kana irratti cuqaastanii lakkoofsa biraa dabalataan irratti guuttatuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha WhatsApp keessan irratti steepii baay'ee salphaa ta'in jechuudha. Lakkoofsa WhatsApp keessanii asirratti eega guutanii WhatsApp keessanii fi Facebook keessan wal qabate yoo Facebook keessan password isallee wallaaltanii lakkoofsi isin jalaa cufame forget password fayyadamtan lakkoofsi sun yoo isin jalaa cufame kallattii WhatsApp keessan irratti akka ergaa isiniif erguuf carraa bareedaa nuuf banee jira jechuudha daawwattoota kiyya.
Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen jalqaba kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana akka isinitti toluu fi akka warraa baratanillee abdiin qaba jechuudha. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Daawwattoota kiyya kabajamoo yeroodhaaf barnoota irraa isinirraa xiqqoo achi fagaadheetiin ture jechuudha. Kanaafuu amma boodan jechuudha bal'inaan isiniin barsiisa jechuudha waan hunda akkuma duraanitti deebise isiniin barsiisa jechuudha. Daawwattoota kiyya xiqqoo waan tokko tokkoof kan barnoota irraa fagaadhee ture jechuun guddate torbaan tokko akkas waan biraa keessan kute waan ta'eef daawwattoota kiyya amma kallattii maan isiniif deebi'ee jira. Kanaafuu chaanaala subscribe godhaatii viidiyoo laayik godhuu hin dagatinaa komentii naaf barreessaa yaadni keessan baay'ee na gargaara. Komentii keessan irratti kan viidiyoo isiniif hojjetuu danda'u yeroo baay'ee maaliif yaadni maamiltoota keenyaa baay'ee murteessaa waan ta'eef yaada keessan gulaalee jechuudha. Kan namoonni baay'inaan gaafatan viidiyoo irratti isiniif hojjedhaa jechuudha. Harki keessan nagaa argatu viidiyoo laayik godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee namoonni gara Saa'udii irraa gara Itoophiyaatti birrii ergatu barbaadanillee lakkoofsa beeksisa irra reefuun tana isiniif kaa'isan jechuudha. Achirraa fudhattanii irratti dawwaltanii karaa salphaa ta'een jechuudha. Baay'ee namoota amanamoo ta'e waliin waan dalagamaa jiruuf jechuudha. Namoonni hedduun akkuma beekamu birriillee namarraa fuudhanii kan lakkoofsa cufatan jiru jechuudha. Kanaafuu madda amanamoorraan nama amanaa keessan sirriitti maatii keessan biraan isiniif gahu irraan akka birrii ergattan asumaan isiniif dhaamuu barbaada jechuudha. Namoonni Saa'udii keessa jirtan jechuudha lakkoofsa isiniif kaa'ee ture. Namoonni immoo beeksisa saniin argee viidiyoo duuba deebiftanii ilaaluu ni dandeessanii lakkoofsa WhatsApp duwwaa 5838742993 irratti heloo jettanii quunnamuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadee dhufellee asumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.